no, camera firre kabe ancharra nama camera irratti arkuuf malee girgiddaa arkuuf hin. Camera okay. Afin sarreessa. Hin mul'ataa miti amma? Camera akka deef dura godha diro. Akka dheeres camera. Okay, Afi. What about now? Camera ke side way jira. Camera ke telefoon akkuma de hello jettu kana qabi camera. Akkuma telefoon hello jettu kana. Okay. Amma mul'ata? Ni mul'ata se. Yeah, thank you very much. Waan carraan alaatteef guddaa galatoomi. An wan yaaduma xiqqoo wayiidha yaada dimshaashumatti yaada mataa kii yaada barfachuu barbaada. Yaanni kiyya qawwee nuti waboo hidhachiifne deeggartooti Jawaar akka nuu deebisanitu akka naa gaafattuun barbaada. Caffeefaa falmataa biroofaa kadiroo elamoofaa akkasaa qawwee sana nuu deebisan qawwee 800 wayi kan nuti rakkanne waboo hidhachiifne fuudhaniitu mootummaa biltsiginnaa kanatti kennanii waan jiranii fi qawwee sana akka nuu deebisan qawwee 825 sila amma ijoollee keenya Harargee keessatti dhumattu kana hin hidhachiifna turre utuu qawween sun jiraate please kanaafi akka qawwee sana nuuf bitanii nuu deebisan warri deeggartoota Jawaar ta'an warra akka Kadiroo Elamoo Caffee Raammis Falmataa Ibiroo warri kun akka qawwee sana nuu gaafadhu jechuun barbaada. Kabajaan nuu deebisan. Qawwee 825 amata meeqa nu itti cinqamnee rakkannee mana faranjii miicinee hidhachiifnetu fuudhaniitu biltsiginnaaf galcha waan ta'eef qawween sun akka nuu deebi'u please akka nu bitanii nuuf deebisan qawwee sanan barbaannaati uummata harka duwwaa ba'ee Harargeetti dhumu ijoollee dargaggoo Arsii keessatti dhuman isaan kana hidhachiisuu dandeenya kun kana kabiraammoo warra yerootti qabsoon Oromoo ol ka'u kana wantoo shaanxaa baatee manii kaaw warra maallaqa guurrachuu deemutu jira amma maqaa nama madaa'ee maal jedhu warri biltsiginnaas maallaqa guurrachaa jirti maquma kanaan isaan kanatti namni keenya akka maallaqa isaa hin laanne maaliifi yeroo ijoollee abbaa duulaa faatama maallaqa guuruu jalqabe warra akka what his name is Birraa Gammadii isaan faatu maallaqa guuruu jalqabee jira kun kana kabiraadha ammoo warra waldaa arfan qalloo shanan gibee Siikoo mandoo jedhaa warra maallaqa guurrachaa turte maallaqa sana guurtee warra biltsiginnaatti laattee jirti uummanni keenya warra waraabeeyyii kanarraa akka of eeggatu maallaqa isaa kara deemtu abbaa argetti akka laanne no check and balance lafa hin jirretti akka maallaqa hin laanne warri kuni warra waldaa arfan qallootiin ijaaramee galeen yaadattu yoo ta'e deemanii warra biltsiginnaatti galanii jiran warri waldaa sanaan deemu kana booddee namni keenya akka gaarii galanii warra minxaafa diimaa lafaafee ture sun yaa absolutely kanaafi namni keenya barnoota fudhachuu qabaa maallaqa lafa itti kennutti he has to ask for receipt check and balance yoo sana yoon taane callisanii nama kara deemtu hundatti maallaqa kennanii meeshaa tokkoon bitan amata dhufu maallaquma guuruu maallaqni kun eessa akka dhaqu hin beekamu itti gaafatamaan eewu akka ta'e hin beekamu kaashariin eewu akka ta'e hin beekamu warri kuni maallaqa sassaabbataniitu diinatti kennu I'll let you biyya alaa kana keessatti amata 5 darban kana gara miliyoona 6tu guurame maallaqni gara miliyoona 6 guurame kun eessa akka dhaqe hin beekamu namni keenya namni maal jedhama ammaas Oromoon namni rabbiin kadhateef namni Oromoo kadhate harka duwwaan galuu jedhan akka kanatti sobanii uummata keenyatti fayyadamanii maallaqa irraa guuraa maallaqni kun silaa qawwee hagam Oromiyaa guutuu hidhachiisee jira ta'a maallaqni ala kanaa guurame so kanaaf awweeransii kanarratti jabaannee uumuu qabnaa nama karaa deemtu hunda dhuftee an kanan godha jettee yoo yaadatta ta'e hangaasaanii laabaa'oon ijaara jedhee maallaqa gara doolaara 15,000 moo 20tti itti walitti qabanii itti kennan namoonni gowwoomanii ture warra hattuu kana ofirraa eeguu qabaa uummanni keenyaa jabaatee kanaaf abbuma argetti akka abbaan fedhe dhufee maallaqa irraa guurratee deemu akka hin taane kanuma jechuuf king of boy hojii gaariirra jirtaati galatoomi yoo wanti na gaafattu jiraatte
I can say more, but Community Oromoo keessa bilisiginnaan ni jirti moo hin jirtu? Oh, fudhatan sana dubbadheen ture ani baatii sadii dura dubbadheen ture carraa argadhe. Community Oromoodhaa kana bilisiginnaan dhuunfatee jira. Inni dhageessaa? Kingo boy. Idosa, can you hear me? Yes, dhaga'u jira. Yeah, I can hear you. Bakka hundatti bakka nu jirru hundatti fudhatanii jirani communityin Oromoodhaa imbaasii wajjin walitti hidhataniitu shira hojjetaa jiran. Can you imagine ati isa duwwaa jettaa kaleessa odeeffannoo wayiin qaba ture. Hatta masgiida jettamoo mana cheerchii tokkofaa naannoo biyya Sidinii kanaati. Diiganiidha cheerchii kan Oromoon qabdu wayii waldaa wayiiti. Sanallee diiganii maal godhanii namichi cheerchii sana diigee nama amantaa qabu fakkaatee dhufee cheerchii sana diigeetu ofiimmoo imbaasii keessa hojjeta. Can you believe it? Akka kanatti communityin Oromoodhaa globally fudhatamee jira, but we need to fight and get back. Thank you. Malee fudhatamee jira. What are you doing to fight and to stand? Ati immoo maal godhaa jirta yaada sun dura dhaabbachuudhaaf? Qabsoon tee maali? Warra akkana deemaa jiru kana maal godhuu qabnaan akkamitti maal godhaa jirta akka nama tokkotti ani doggoyyuu waan akkana kana gidan akka dura dhaabbachaa jira. Ati immoo maal dhaabbattee jirta? Ummata kana dura confront gootee jirta. Ideology kana warra himu kana dura dhaabbachuudhaaf hoggoyyuu challenge godhuudhaaf dirreedha. Nama guddaa xiqqaa osoo hin jenne nama bilisiginnaa itti himuudhaaf sirriidha jettee itti himta. Yaa waan akkasii gootee beekta? Always yeroon carraa argadhe hundumtuutti challenge godhaan jira. Ani warra argu lafa fakkeenyaa fi warra bilisiginnaa deeggaru lafan argutti kun warra bilisiginnaa deeggaru kun warra bilisoome jedheen saaxila bakka argutti I always comforting them. Fuula dura dhaabbadheen itti ma'anii sodaa tokkollee hin qabu rabbiin malee fuula dura ifatti danda'anii si dura Ambar kana dhibe bar woboon deeggarin ani bar wanni jechaa jiru woboon deeggarin an wanni jechaa jiru faamilii ta'e lubbuu seef godhuun feetu. I will hin godha malee faamilii kiyya seefii gochuu ni barbaada. Kanaaf ittimaan jira. Kanaaf I never shy to tell the truth. Kingo boy warra sana confrontationii yeroo mara waliin uumaa kana dhugaa qabannee waan deemnuufi dhugaa waan nu harka jiruufiti soba hin dubbannu dhugaayyuu dubbannee fixuu hin dandeenye. Kanaafiti inshallah kanaafu yeroo mara lafa arginutti hin saaxillasi fuula dura dhaabbanna wanti sodaan hin jiru siin jechuufi Kingo boy. Okay. Galatoota yeroo namni itti aanu takka dhaadha yaada bareedaa dubbate. Warri Jawaar ani namni Jawaar irraa dubbataa jiru nuti Jawaar seef garuu deemna obboyyuu maaliif warri bilisiginnaa kun maaliif gama suniif fiigee uummata ani maaliif Oromoo diiguu barbaaddan?